Shalom, shalom, nagaa Waaqayyoo bakka faana jirtan hundumaa keessatti isiniif baay'atu. Akkuma na beektan ani obboleessa keessan Raajii Taarikuu Shifarraati. Waaqayyoo bu'aa bayii adda addaa keessatti nu gargaaree guyyaa kanaan nu ga'uusaaf hundaa Waaqayyootti garaan koo na gammada. Hundaa hangafsiisee guyyaa kana kan nu ga'e Waaqayyoon galateeffachaa isa guyyaa kana harka keenya galchee fi akkasumas hordoftoonni amantaa kiristiyaanaa hundumti keessan baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin isin ga'e jechuun fedha. Waaqayyo karaa adda addaatiin jireenya keenya keessatti wantoota adda addaatiin in waaqeffamaa beekamtii guddaa jireenya keenya keessaa qaba. Sagalee Waaqayyoo keessaan iddoo tokko dubbisee ergaa baga geessanii isinii ga'uu barbaada. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11 har'a mandaraa Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Irra deebi'ee dubbisa. Har'a mandaraa Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Ameen. Dhalachuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos yeroo dubbannu seenaa jireenyaa keessatti iddoo gadi bu'aa iddoo dhalli namaa ittiin dhalannetti akka dhalatee macaafa qulqulluu keessaa kan arginudha. Namni iddoo dhaloota isaatii iddoo mijaa'aadhaa fi alaa gara keessaatti seenanii akka ta'e yeroo piroosesiin da'umsaa dhufu kun wanta beekamaadha. Garuu gooftaa Yesuus dhalachuunsaa bakka mijaa'aa fi iddoo filatametti hin turre. Dallaa horii keessatti iddoo gabbu'aa keessatti ture. Bakka gabbu'aatti dhalateetu ergamni inni jiraateef garuu iddoo dhalatee wajjin waliin fakkaata. Gadi bu'ee dhalateetu ol ba'ee hojjete. Lafti nu itti dhalannee fi bakki ergama keenya akka waliin quunnamne waa tokko dubbachuu barbaada. Fayyisaan nuuf dhalateera. Innis Kiristoos goofticha gaafa jennu dubbii macaafaa kanarra dhaabanne fayyisuunsaa dhaloota maratti ifa kan ta'ee fi mootii qajeelinaa akka ta'e Isaayyaas keessatti dubbatametu dubbii dubbatametu ta'e jechuudha. Dubbii dubbatametu raawwatame. Kanaaf dhalachuun gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos bakka gabbu'aatti dhalateetu iddoo ol jedhaatti hojii gurguddaa hojjete. Bakka gabbu'aarraa gara ol gubbaa samiitti ta'ee deemsi imallisaa jechuudha. Kanaaf hundumti keenya har'a Kiristoos nu keessatti kan dhalate jireenya keenya isa gabbu'aa keessaa gara imala waan guddaa fi qajeeltoo adeemtuu keenya egerii isa iddoo miidhagaa sanaatti of lakkaa'uu danda'u dura jira. Fayyisaan nuuf dhalateera. Innis immoo Kiristoos goofticha. Balbala kamittiyyuu kan ittiin of keessatti ilaallee of jennu fayyina kan nuuf kennu biyya lafaatiif ilmi tokkichi kenname kun guutuu addunyaaf dhaloota keenyaaf isa furmaata ta'edha jechuudha. Dubbatamee isa ture sanadha jechuudha. Isa kanaafi hundumti keessan baga gammaddan baga gammad. Waaqayyo guyyaa kabajamaa guyyaa ulfinaa kanaan baga isiniin ga'e jechuun jaalladha. Akkasumas firoottan keessan hiriyoota keessan bakka maratti kan jiran hunduma isaaniitiin baga Waaqayyo ittiin ga'e jechuun jaalladha. Waaqayyo gooftaan maccaa hunduma keessan eebbisu. Kallattii adda addaarra teessanii biyya hambaa biyya keessaa teessanii kan hordofaa jirtan yuutuubiidhaan feesbuukiidhaan karaa teelegiraamiitiin tiwiitara keenyaan inistaagiraamiidhaan karaa adda addaan hordofaa kan jirtan baga geessan baga waliin geenye. Inni ulfina maqaasaa duratti fudhachuu jaallate Waaqayyo kabajamu isinan eebbisaa. Inni har'a isin keessatti dhalate bara baraan jireenya ola deemaa jiru isina jiraachisu. Kallattii kamittiyyuu yaaddoon sodaan jireenyi biyya lafaa kun kan isin raasee fi kan isin dhiphise akka hin taane
ilmi nu keessatti dhalate isa haala gabbu'aa keessaa gara ol jedhaatti miilli isaa qajeelu waan ta'eef eebbi kun bara baraan isinirra haa turu. Ameen. Kristos da kenya kudera dinila balale yana Yesus jana bayani itinu maera Kristos da kenya kudera dinila balale yana Yesus jana bayani itinu maera Kristos da yana Yesus jana bayani itinu maera Kristos da kenya kudera dinila balale yana Yesus jana bayani itinu maera Kristos da kenya kudera dinila balale yana Yesus jana bayani itinu maera Kristos da kenya kudera dinila balale yana Yesus jana bayani itinu maera Kristos da kenya kudera dinila balale yana Yesus jana bayani ille ille cheyare rangate baye mucho chato dem saga